Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 amma 33tti dubbii jiru dubbifanna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 amma 33tti. Maqaa gooftaatiin nan dubbisa akkana jedha. Kanaafis ani isinittan hima. Waa'ee jireenya keessanitti waan nyaataniif waan dhuddaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffataniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarraa dhagni uffatarra guddaa hin caala mitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'anii ilaalaa. Isaan hin facaasanii hin haamanii gombisaattis hin galchanii garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltanire. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabaluu kan danda'u jiraare. Waa'ee uffataaf immoo maaliif yaaddure? Mee daraaraa bakkeen attamitti akka biqilanii guddatanii ilaalaa. Isaan hin soqanii, hin fo'anii. Haa ta'u iyyuu malee Salomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan kana keessaa amma isa tokko akka hin uffanne isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu harra bakkeetti argamee borbadutti bor abiddatti naqamutti akkana bareechee itti uwwisa erga ta'e isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure. Isin warra amantiin itti hir'atuudha malee. Kanaafis isin maal nyaannaa yookiis maal dhugnaa yookiis maal uffannaa jettanii yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inii yaada isaanii kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'anii garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beeka. Duraan dursaatii tursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo isa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee borii hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofii isaatii iyyuu hin yaadda'ata. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'aa jedhee. Lakkoofsa 33 irratti duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Mata dureen keenya mootummaadhaaf qajeelummaa Waaqayyoo jedha. Wangeelli Maatiyos kuni ergaa dinqii mootummaa jireenya mootummaa Waaqayyoo mootummaa biyya lafaa keessaa warra dhufaniif qajeelfama mootummaa Waaqayyoo gadi fageessee dubbii kennuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee yeroo laale waan gurguddaa lama dubbata. Baay'ee waan nama yaaddessu tokko hin jiru jedhe Yesuus Kiristoos. Hin yaadda'inaa jedhe. Baay'ee waan nama dinqus immoo tokko hin jiru. Hin dinqifatinaas immoo jedha. Galamaatiyos boqonnaa 24 irratti isin hin dinqinedha. Guddina laalanii, taayitaa laalanii, warra sadarkaan ol ka'e laalanii, miidhagina laalanii, achievement yeroo ilaalanii gaafa isaan dinqifatan sanyii mana qulqullummaa Solomoon fa'aa kun isin hin dinqinedha. Walumaa galarraa biyya lafaa kanarra kan jiru kan nama yaaddessus kan nama dinqus hin jiru. Akka sirna mootummaa Waaqayyootti qooqa mootummaa Waaqayyootti. Baay'ee isin hin dinqin, baay'ee isin hin yaaddessin. Kana jechuun maal jechuudha? Waan hundumtuu average biyya lafaa kanarraa. Sirna lakkoofsaa warra statistiksiidha, the law of the number. Sirna lakkoofsaa waan jedhamutu jira. Seera lakkoofsaa moo sirna lakkoofsaa? Lakkoofsa gara bitaattis gara milgaattis hin lakkoofna. Biyya lafaa kanarraa waan garmalee dhumaa extreme left irra jirus hin jiru, right irra jirus hin jiru. Waan baay'een walakkaa dhuma jira. Amma probability tarii magaalaa Minneapolis kana keessa ganama amma galgalaatti yoo deemne
waanuma dinqii namuma amma mixiiga akka namaatti haasoftu dinqii man argedhee namni deebi'u hin jiru. Namooti hojjaan isaanii garmalee dhedheeroo jiru baay'ee muraasa. Magaalaa kana keessatti deemaa ooltanii extraordinary dhumaat waanuma dinqiin arge nama baay'eedhuma meetira 15 ol dheeratu namni hin jedhamu. Walumatti sissiqaadha, waanuma xinnoodha, waanumti dhaabatanii ilaalan kan addunyaan dhufee ilaaluu qabaa kun ajaa'iba waan jedhamu fuula lafaa kanarra hin jiru jedha staatiksiin. Sirni lakkoofsaa. Giddu galeessuma dhufa walumatti siqa. Ni kaaba jiru, ni kibba jiru, ni ba'a jiru, ni dhiya jiru. Waanuma raajiitu jira kottaa Ameerikaa ilaalaa. Waan jennee namatti himnu tokko hin qabnu. Addunyaa walitti sissiqaadhuma. Garuu wanta dinqii nami ilaalee hin quufne, nami dubbatee hin quufne, yeroo hundumaa himamee kan hin quufne waan tokko jira. Maqaan isaa Yesuus jedhama. Waaqayyo keenya, haleluuyaa. Sirna lakkoofsaa cabsa inni. Bitatti safaramee biraan ga'amu, mirgatti safaramee biraan ga'amu. Dinqiidha Waaqayyo, haleluuyaa. Kaabi dhufee ilaaluu qaba, kibbi dhufee ilaaluu qaba, bayi dhufee ilaaluu qaba, dinqii dhufee dinqii kana namni ilaaluu qaba jennee addunyaan kan nuyi mul'ifnu waan tilmaama dhala namaan ol ta'e lafarra kan hin jirre sirna lakkoofsaan ala kan ta'e dinqiin tokko jira. Iji namaa laalee kan hin quufne, gurri namaa dhaga'ee kan hin quufne, harramni dhala namaa, qooqni dhala namaa sirriitti kan hin absine dinqiin tokko jira. Maqaan isaa isa fayyisu ilma Waaqayyoo Kiristoos jedhama. Inni dinqiidha. Haleluuyaa. Dinqiidha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa isaan dinqiidhanis gadi dabalee isa isaan gar malee yaaddaanis maalumaaf yaaddoftu waan yaaddaan hin jiru hedheetu gadi dabaleetu ofiisaa dhalootatti mul'ise Yesuus Kiristoos. Wangeelli Maatiyos qabiyyeen isaa inni guddaan waan kana lamaanii. Dinqiin mootii tokkicha. Guddaan mootii tokkicha, sodaatamaan mootii tokkicha, ajaa'ibi mootii tokkicha, yeroo hundumaa harraba namaatti kan hin moofofne, dhalootaaf haaraan nuyi dabarsinu waa tokkotu jira, barri kan irra hin darbine, maqaan isaa Waaqayyo isa nuyi waaqessinu, wangeela isa nuyi lallabnudha. Isa kana nutti himagaa, kana keessa waan baay'eetu jira. Wangeelli Maatiyos mootummaan dinqii kun attamitti akka jalqabe nutti hima. The beginning of this extraordinary unexplainable kingdom. Mootummaa namni hin ibsine. Mootummaan ajaa'ibaa kun jireenya namootaa keessatti jalqabeera jedha. Jalqaba mootummichaa nutti hima. Mootummaan kun yeroo jalqabee bifa sanaaficaan akkaataa hin argamne na jalqabu malee mootummaan kun mootummaa guddatuudha jedha. The growth of the kingdom. Guddina mootummichaa nutti hima. Boqonnaa tokkoma boqonnaa 5tti jireenya mootummaa kanaa immoo nutti hima. Jireenyi mootummaa kanaa maal akka fakkaatu warri gara mootummaa kanaa dhufan mootummaa biraa keessaa, mootummaa ala jiru kana keessaa, value system addunyaa keessaa gara mootummaa Waaqayyoo isa dinqisiisaaf ajaa'ibsiisaa kan ilma isaatii dhufan. Jireenyi maal akka fakkaatu amma boqonnaa 5tti nutti hima. Boqonnaa 24 irratti fuuldura mootummaa kanaa, the consummation of the kingdom. Mootummaan kun dhumni isaa maal akka fakkaatu, attamittiin akka addunyaa gudunfee miilla jala gashatu dhuma mootummaa Waaqayyoo waan inni fakkaatu nutti hima. Akkasumas immoo fakkeenya mootummaa Waaqayyoo immoo nutti hima. The parable of the kingdom. Mootummaan kun kontekstii dhaloonni yeroo keessa jiran, isa qotee bulaadhaaf, isa qurxummii qabuuf, isa naggaadeedhaaf akka inni jirutti confusionii tokko malee, xaxaa tokko malee ifaa ta'ee jireenya inni keessa jiru, aadaa inni keessa jiru, sirna inni keessa jiru wajjin wal fudhachiisee akkaataa itti gooftaan Yesuus Kiristoos hojii mootummaa isaatii ibse fakkeenya mootummaa Waaqayyoo nutti hima. Akkasumas immoo eebba mootummaa Waaqayyoo, eebba mootii, the blessing of monarchy, eebbatu jira. Mootummaan kun mootummaa eebbaati jedha. The seven kingdom blessing boqonnaa 5 irra jira. Hagammadan
kan eebbifamanidha, kan eebbifamanidha, kan eebbifamanidha. Hiika mataa isaa qaba. Hafuuraan hiyyeeyyii warri ta'an hagammadan. Maaltu taanee jira? Eebbatu taanee jira. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti yoo jedha. Eebboota gurguddaa torba argina. Eebba mootummaa Waaqayyoo jenna isa kanaani. Akkasumas immoo bakka buutota mootummaa Waaqayyoo, nanna mootummaa Waaqayyoo, kingdom representative. Waa'ee keenya dubbata. Mootummaan kun bakka buutotaan hojjeta. Nanna barbaada, nanna mootummaa Waaqayyoo. Waldaa Kiristoos Yesuusin bakka buute, mootummaa kana bakka buute, afaan isaa taate, nanna isaa taate, harka isaa taate, miilla isaa taate, eenyummaa mootii kanaa kan calaqqisiiftu bakka buutota mootii. Bakka buutota mootii. Nutti hima, nuyi bakka buutota mootiiti. I am representing the king. Mootiin bakka bu'ee jiraani. Waanan jedhu mootii bakka bu'a. Jireenyan jiraadhu mootii bakka bu'a. Haasaan haasa'u mootii bakka bu'a. Iddoo hojii kootti, mana kootti, lafan jirutti I am representing the king. Mootiin kun bakka bu'aa qaba. Ati bakka bu'aa mootiiti. Bakka buutota mootii yookaas immoo waldaa Kiristoos nanna mootii jennee isa ilaalluti. Nuti magaa wangeelli Maatiyos kana hundumaa edda nutti himeetii amma kan nu ilaallu kan hundumaa keessaa jireenya mootummaa Waaqayyoo sana amma jedheedha. Kingdom life. Jireenya mootummaa Waaqayyoo torbanoota dhufan kana laallagaa. Jireenya mootummaa Waaqayyoo jireenyatu warri kutegaa Yesuus gaafa dhufu, the clash of the kingdom. Mootummaa kanatu sistema lafarra jiru wajjin warri kutaa. Sirna lafarra jiru wajjin warri kutaa. Value ijaaramee waggaa 200 lafarra jiru kan warra Roomaa wajjin warri kutaa. Clashii argitu. Sirna jireenya namootaa wajjin waan warri kutu argitu. Inni kun sirna haaraadha. Mootummaa haaraadha. Akkaataa jireenyaa haaraadha. Value systemii haaraadha. Maatii haaraadha. Inni lafarra jiru immoo lafa qabateera. Kanaaf isa lafa qabate kanaaf isa haaraa dhufe, isa waaqarraa dhufe kanatu walitti bu'eetu argitu. Sirni walitti bu'a yeroo baay'ee. Sababni isaa sirni mootummaa Waaqayyoo isa jiru irratti fidee mootummaa dabaluutuun ta'in sirna mataasaa qajeelfama mataasaa kan qabu kan ofiisaa danda'ee dhaabateedha. Sirni lafa qabatee sirna haaraa hin rakkise yeroo hundumaa. Biyya lafaa keessatti suma kana argina. Vaaliyuun lafa qabatee haaraa hin rakkisa. Amma sirna biyya kanaa waggaa 200 fuula dura ijaaramee dhaloota kanaa wajjin waliin simatu. Garuu geeddaruunsaa salphaa miti. Kanaaf broken system jedhu. Hin haaressina yoo jedhe itti bu'uunsaa salphaa miti. Garmalee xaxamee ijaaramee sababa jiruuf haaressuunsaa salphaa miti. Biilii tokko dabarsuun salphaa miti. Garuu sirnichi nama hundumaaf ta'a miti. Lafatti dhaqee nama miidhuu qaba. Yeroo Baraak Obaamaan filatamee warri immigrant hin gammannee hin fille. Warri obboloonni keenya gurraachaas hin gammadanii. Sababni isaa sisteemiin ijaarsa biyya kanaa warra maayinooriitii ageenistii isaanii hojjeta. Ijoolleen gurraachaa har'a mana hidhaa keessa jiru akka jiranitti. Kanaaf prison reformiitu gaggeeffama. Nama keenya bakka qabate nu immoo bakka deportationiin hin hafa jennee yaadaa turre. Waggaa 8 booddee hin jibbanii. Wanta tokko hin geeddarre. Isa geeddaramu miti sirnichi. Lafa qabatee jira sababa ta'eef. Bara Kilinteenii fi mootota Obaamaa dura turan lamaan yoo walitti qabdan immigiraantiin bara Obaamaa dipoortii ta'e hin caala. Kan biyyatti ergame. Sababni isaa amma biyya kanatti mootummaa filuun badaadhuma geeddarumsa badaa waan fiduun qabu. Tokkuma hadagaadha sirna isaaniitu.
garmalee lafa qabataadha waan godhan badaan hin jiru hidhamaadha. Kanaaf geeddaruun salphaa miti. Yesuus Kiristoos amma sirna haaraa fide sirna waggaa 3,000 sirni lafa jiru isa tokkoon fayyadaa isa tokko hin gargaaraa isa tokko immoo miidha sirna addunyaa. Sirni Yesuus keessa dhufe akkuma kana beekamaadhuma kuni. Sirni biyya keenyaa tokko hin miidhaa isa waggaa 100 ijaarrateef hojjeta amma irraatti. Sirna sana geeddaruun salphaadha salphaa miti akkasuma. Saba sirna sana ijaarrate afaan saba sanaa eenyummaa saba sanaa feverii godha akka jirutti. Sirni biyya keenyaa eenyuuf amma irraatti akka inni fayyadu beekamaadhuma. Birookiraasiin ijaarame warra ijaarrate fayyada. Yesuus Kiristoos sirna ijaarame kana keessa dhufee gaafa galee jedhu sirna mootummaa Waaqayyoo isa haaraa kanaa wajjin wal simachuu dida. Utuunni wal'iitu argina, lola argina, mootummaa lama gidduu wangeelaa Maatiyos kana yeroo dubbifannu ga'a. Yesuus Kiristoos jireenya haaraa fidee dhufe, sirna haaraa fidee dhufe. Mootummaa koo keessatti jedha Yesuus Kiristoos. Gadda keessan mataa ofirraa ciru isa gibirri isin fixe, isa sodaan isin fixe, depressionii sana hunduma fidaniin nufinaa jedhe. In hojjetu asitti jedhe. Gaaffiin dhala namaa gaaffii qabatamaatu jira. Basic niidii dhala namaatu nuun guunnee jedhanii boo'u. Sistemni amma jiru ageenistii keenya dhaabbata. Merre adda nama hin jiru. Waan nyaataniif waan dhudhan jedhamitiif hin yaaddayinaa jedha. Utuu bara kana barreeffame ta'ee hin yaaddayinaa waan jedhu baay'ee qaba. Hin yaaddaa namni sababa ta'eef. Biddeeni bishaan yoo argate kabiraa yaaddaa. Hin yaaddaa. Biyya kanaa stressiif depressioniidha dhala namaa fixaa kan jiru. Mootummaa koo keessatti depressioniin, stressiin, anxiety'n hin eeyyamamu. Isa mootummaa masaalaa sana keessatti dhiisaa kottaa jedha Yesuus Kiristoos. Maal attamitti biddeenoo gaaffii biddeenii ittiin deebifta. Gaaffii uffataa akkamittiin deebifta. The universal need of humanity qabna nuyi. Jennaan Yesuus Kiristoos sirna jireenyaa toora jireenyaa akkaataa isaanitti jireenya toora gashatantu stressii fide. Sababa ta'eef toorri jireenyaa mootummaa koo keessatti toora jireenyaa isa sirni addunyaa isinii kaa'e miti. Kanaaf jireenya turii arreenjii ta'a mootummaa koo keessatti. Mootummaa kee aan dhuftan keessatti biddeentu caala. Mootummaa koo keessatti jireenyatu caala. Mootummaa keessaa dhuftan keessatti uffatatu caala. Basic needidha kun. Mootummaa koo keessatti nannatu caala. Nanna Kiristoos. Baataa mootummaa Waaqayyoo taate, mana mootii taate, nanna mootii taate, biddeenni no more an issue in my kingdom. Mootummaa keessaa dhufte keessatti gaaffiin dhala namaa gaaffii nyaataati, gaaffii jireenyaati, gaaffii midhaaniiti. In my kingdom isaan kun sadarkaan isaanii dhumarra jiru. Ni jalqabaa mootummaa koo keessatti jireenya haaraa kana, mootummaa haaraa kana, sirna haaraa kana, hafuura haaraa kana, wangeela haaraa kana, jireenya haaraa kana argatte nyaati takkaadhuma ishuu ta'uu hin danda'u mootummaa koo keessatti baasaa saalaa jedha Yesuus Kiristoos. Amma gaa maal godha Yesuus Kiristoos? Toora jireenyaa yookaas immoo kingdom life rearrange godhe. Abraham Masalo nama jedhamu beektu psychology 102 irratti bayeessa godhanii barsiisu. Sirna jireenyaa toora isaa lafa nuukaa akkuma bara durii dhala namaaf waan barbaachisu jedheetu 1 2 3 4 jedhee lafa kaa'a. Ni tokkoffaan jireenya dhala namaaf namni gammaduudhaaf namni nagaa argachuudhaaf isuma warri kun barbaadanidha kan inni lafa kaa'u tokkoffaa irratti.
waggaa 3,000 fuula duras isuma tureedha. Namni jalqaba biddeen waan nyaatu waan dhugu mana keessa jiraatu. Kun sanyiin dhala namaa addunyaa irra jiru kan inni barbaadudha. Dhugumas immoo barbaachisa. Yesuus Kiristoosis hin barbaachisu hin jenne. Garuu akkaataa inni itti taa'ee jiru toora isaatu sirrii miti malee. Tokkoffaan isa kanadha. Lammaffaan immoo nagaadha. Safety. Nagaan ba'uu, nagaan galuu, nagaan rafanii, nagaan ka'uu. Sadaffaanii hawaasummaadha. Relationship. Hawaasa barbaada namni edda nagaa argate. Nama barbaada namni, community barbaada namni. Inni arfaffaan immoo maaloodha jedhaa. Namni self-esteem, recognition. Baratee xumuree beekamu. Hojjetee beekamu. Injiinera baluu. Pastor abaluu, barsiisaa abaluu, neersii abaluu, maqaa argachuu barbaada. Namni recognized ta'uu barbaada biyya lafaa kanarratti. Inni dhumaaf inni guddaan immoo maaloodha jedhaa. Dhumni jireenyaa maaloodha guutachuu jedha. Self actualization, self fulfillment. Naa guute. Nan argadhe amma. Achiifin godhe potentiaalii koo lafan yaadan ga'e naa guuteera. Kun hundumti isaanii gaariidha. Garuu arrangementiin isaa sirrii miti. Yesuus Kiristoos amma tamittiin arrange ta'e from the lesser to the greater. Mootummaa Waaqayyoo keessatti garuu from the greater to the lesser. Mootummaa alaa keetti waan ati the great jettu the lesser ta'a. Mootummaa biyya lafaa keetti waan nu isa guddaadha jennu isa xinnaa ta'a asitti. Mootummaan Waaqayyoo opposii asii gadi galagasha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti inni alaa maali ajaa'ibi kuni? Maali dinqiin kun inni nuyi jennu? Badhaadhuma waan guddaa miti asirra dhufnu sekendarii ta'a. Mootummaa alaa keessatti haaraadha inni nuyi jennu mootummaa Waaqayyoo keessatti salbaajii ta'a. Sekendaandii ta'a. Kanaaf waan isaan alatti garmalee garii ta'anii dheebotan mootummaa Waaqayyoo keessatti ishuu miti. Mootummaa Waaqayyoo keessatti badhaaddoonsaa gararraa miti. Naaf Yesuus Kiristoos jireenya haaraa priority isaa sirreesse. Yeroo dhuma sirreessu Yesuus maal jedhee? Biddeen numti sin barbaadan kun anaa jedhe. Bishaan numti jireenyaa kun anaa jedhe. Mannumti sin barbaadan kun balballi hoolotaa mana nagaa karaan itti galanii numtiyyuu anaa jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos sirna Abrahaam marsalloo sana ofiisaa substitute godhe. Barbaachisaa miti hin jenne. Biddeen argattee, minaan argattee, ani hin jiru taanaan sin fayyadu anuma inni iyyuu jedhe Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Nagaan anaa jedhe Yesuus Kiristoos. Ana tikseen hoolotaa. Isa kana yeroo darbe laalleerra. Nagaan ana malee hin jiru addunyaarra. Ana nagaan ati barbaaddu iyyuu na malee hin argamu. Safety namni barbaadu, security namni barbaadu, hirriba gaarii namni barbaadu. It's found only in Christ. Kiristoos duwwaa keessatti argama. Sirna jireenyaa biyya lafaa nuu kaa'e sana keessatti hin argamu. Hawaasummaan Yesuus keessa hin jirre qofummaa ta'a. Utuu nama qabuu nami qofaa ta'a. Utuu fira qabuu nami qofaa ta'a. Yoo Waaqayyo gooftaan maccaa divine relationship hin sirratu yoo ta'e dalgeen tokkummaa nuyi namaa wajjin hin qabnu nama guutuun godhu. Kanaaf maqaan Waaqa keenyaa Imaanu'eel jedhama. Imaanu'eel jechuun Waaqni nama wajjin jechuudha. Kanaaf sirnoota addunyaan kaawwatanii hawaasummaan relationshipin gaariin jiraachuun iyyuu jireenya dhala namaa fi mootummaa Waaqayyoo keessatti boqonnaa guutuu kennuu hin danda'u. Amma Waaqayyoo seenterii iddoo giddu galeessaa qabatutti. Recognition beekamtii. Hojjetanii beekamtii, dadhabanii beekamtii argachuu. Namni ammam yoo beekame Waaqayyoo biratti hin beekamu yoo ta'e. Mootummaa Waaqayyoo recognized hin goone yoo ta'e. Maatii Waaqayyoo keessatti fuula Waaqayyootti hin beekamne yoo ta'e. Influensii biraa jala sababa jiruuf. Namni sun nagaan argatu. Sagaleen Waaqayyoodha akka jedha. Edda
waaqayyo sin beeke edda waaqayyo edda Kiristoos hin beektanii Galaatiyaa gubbaatti caalaadhumatti immoo isa birattis edda beekamtanii attamittiin deebitanii recognition edda waaqayyo recognized sin godhe edda waaqayyo doosnii kenne attamittiin deebitanii garba biyya lafaa taa ture baay'ee barbaachisaadha kuni sadarkaan jireenyaa dhalli namaa kaa'unni guddaan guuttachuudha hin guutunnis Yesuusin malee ana malee kan walitti qabu inni hin bittinneessedha mitiree Luqaas 11 irratti he who gather without me will scatter ana malee jireenya kan walitti qabu ana malee qabeenya kan walitti qabu ana malee gayeera taayitaa jireenyaa climaxii jireenyaa harkaan qabadheera rafeen bula kana boodde sagaleen waaqayyo dinqiidha namicha tokkotu iddoo kana ga'e self actualization isa biyya lafaa jedhan irra macaafa qulqulluurra ganama hojjetaa galgala hojjetee tek godhe hin guute gombisaa gaaf tokko gadi ba'ee gombisaa isaa hunda laalee hirruun hin jirtu retiremeentiin koo securedidha galiin ijoollee koo securedidha hunduu guutuudha kana booddee yaa lubbuu koo you have reached to self actualization relax waaqayyo dhufee yaa namicha gowwaanana yaa namicha gowwaanana baroota kana hundumaa na malee fidde baroota kana hundumaa na malee walitti qabde waan ati walitti qabde kana hundumaa kabiraatu nyaata edana dhiiftee deemtati immoo jedhe waaqayyo malee walitti qabu waaqayyo nu haa oolchu waaqayyo malee caafiin jireenyaan jiru achi gaanii yoo dhabanoo tuulanii yoo dhabanoo guuttatanii yoo dhabanoo diriimii goonaa ammas good to dream qabeenyi gaariidha hojiin gaariidha abjuun gaariidha mul'anni guddaan gaariidha ala namaa kanaafuu fe waaqayyo garuu waaqayyoon alatti hambisa taanaan garuu mootummaa waaqayyo sirna ijaarsaa jireenyaa keessaa waaqayyoon isa dhumaarra fidee galcha taanaan rearrange ta'uu qaba sirni jireenya keenya hin ta'u kanaaf gooftaan keenya gaa Yesuus Kiristoos jireenya sirreessutu sarra jira gaa tokkoffaan isa kana olaanaan isa kana angafti isa kana mataan isa kana aarsaan jalqabaa isa kana faarfannaan jalqabaa isa kana jedheetu jireenya sirreessuutti ka'e Yesuus Kiristoos gaafa sirreessuu jireenyi kuni inni tokkoffaan mootummaa kooti qajeelummaa kooti nanna kooti nannaan isii kenneedha nannaan kee jiraadhu the body mana kooti mana qulqullummaa koo safuurri koo keessa jiraatudha jireenyaan isii kenneedha isaan kana hundumaa hojjetaniin argatanii waaqayyo isa caalu nuu hawwaroo hundumaa isa caalu hin caalu jedha inni kun isa kana hin caalu nanni hin caalu jireenyi hin caalu mootummaan koo hin caalu qajeelummaan koo hin caalu kanaaf torri jireenyaa number 1 ana ta'uu qaba jedhe kanaaf jireenyi from the greater to the lesser rearrange ta'uu qaba waaqayyo jireenya keerratti doolaana haa qabatu barcuma Yesuus irra hoomtuun taa'ini iddoo Kiristoos hoomtuun taa'ini gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa gararraa jira dubbiin isaa gararraa jira harrayyuu mootummaan isaa gararraa jira ajandaan Yesuus jedhamu waaqayyo jedhamu olaanaa jireenya koo koorii jireenya koo holdii godhee jira ammayyuu he is my number 1 pursuit of life jireenya keessaa innan itti cichuun nan barbaadu inni tokkoffaan gararraan Yesus hallelujah abjuun koo jalqabaa Yesus
Mul'anni koo jalqabaa Yesuus. Ganamaroon ka'u Yesuus. Waaqayyo mootummaa isaati, fannoo isaati, dubbii isaati Yesuus. Listi jireenyaa keenyaa riiviziitii agoon obboloota ko. Eessa barcumi Yesuus irra? Eessa iddoon Yesuus irra? Eessa qixxi Yesuus irra? Eessa pozishiniin Yesuus irra? Jireenya keenya keessa jira Yesuus. Iddoon waaqeffannaa isaa eessa jira? Quality time nu isa irraa qabnu eessa jira? Jaalalli ganamaa eessa jira? Inni yeroo fayyinee sun eessa jira Yesuus irra? Hallelujah. Kiristoosumti gadi sin jalaan bu'in. Homtuu gada bu'u inni gadi hin bu'in. Homtuu gadaa bu'u inni qofaasaa olaa ka'u. Bara keessan irratti olaa ka'u. Mana keessan irratti olaa ka'u. Jireenya keessan irratti olaa ka'u. Kabiraan dimootiya ta'u. Yesuus promootaa ta'u. Olaa ka'u Yesuus. Hallelujah. Mee gooftaa kanaaf galata finna. Hallelujah. Kana mootummaan Waaqayyoo. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa mootiin olaanee jirudha. Jireenya haaraa. Jireenya haaraa kana. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 irratti jireenya haaraa dhufe kana. Toora jireenya isa haaraa kana. Sa Waaqayyo iddoo olaantummaa qabatee, mirga olaantummaa qabatee, pozishinii olaantummaa qabatee geggeessu kana. Axxeeka biraatti hin dabalin. Jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 irratti immoo maal jedha? Eenyu uffata haaraa. New garment. Uffata moofaatti. Jireenya haaraa. Mootummaan Waaqayyoo jireenya haaraadha. Jireenya caaluudha. Jireenya haaraa kana. Sirna haaraa kana. Afuura haaraa kana. Daadhii waynii haaraa kana. Isa oldii sanaa wajjin walitti miiksiin godhin jedha. Uffata isa moofaa sanaaf uffata isa haaraa wal duukaan uffatin. Gara mootummaa koo yeroo dhuftu kan kootti kan kee fudhattee dhuftee hin dabalin. Kan koo qofaasaan arguu barbaada. Kan koo sirraa qofaasaa uffattee qofaasaa sirraa akka inni bareedu barbaada. Kontiinerii dulloomaatti daadhii waynii isa haaraa. Jireenya haaraatu dhufe amma. Mootummaa Waaqayyoo jechuun jireenya haaraa jechuudha. Jireenya isa haaraa kana. Jireenya isa olii dhufe kana. Jireenya isa oldii alaa, sistema alaa dhufe kanaa wajjin walitti na jalaan makin jedha Waaqayyo. Hallelujah. Qofaasaa mul'achuu barbaada. Israa'eloonni mootummaa isaanii, mootummaan biyya lafaa hundumtu kan Israa'elis akkaataa lamaan ijaarama. Tokkoffaanii mootummaa namaa, qajeelummaa namaa, namarratti ijaarama, namaan ijaarama. Kan koon ijaarama de Yesuus. Self righteousness qajeelummaa namaa, self kingdom mootummaa namaa. Namni mootummaa isaa barbaada, qajeelummaa isaa barbaada. Alli akkasii sistema mootummaa Waaqayyoo ala kan jiru mootummaa namaa qajeelummaa namaan kan haguugamee jirudha. Fiddeen nufin isa kanas jedha Yesuus. Fiddeen nufin. Inni kan kooti, mootummichis kan kooti, qajeelummaan isaas kan kooti. Haaraadha. Haaraadha. Uffata kee ofirraa baasii kottu. Isa kan koo isa uffattee dhuftee isa kan keetiis irratti naa darrabin jedhin. Ati haaraa kan koo haaraa haaraaf haaraan walaa argatu. Jireenyichi haaraa innan kennu haaraa ati haaraa. Waaqayyo kennaa haaraa qodaa moofaatti naquun barbaadu Waaqayyo. Mootummaan Waaqayyo dinqiidha. Dinqiidha. Kanaaf any old nature
neeshariin dulloomaa, amala dulloomaa, ilaalcha dulloomaa, sirna dulloomaa, vaaliyuu dulloomaa, wayyaa dulloomaa. Don't bring it. Hin fidin gara kan kooti. Hankoo qofaama isaan sii kennaadha Yesuus. Amma lachuu isheetu nutti ta'a si'a tokko tokko rakkinni keenya. Inni moofaanis nutti ta'a, inni haaraanis nutti ta'a. Wal balleessaadha Yesuus. Daameejii wal godhaadha Yesuus. Wal miidha walitti makin. Contaminated wal godha waliin ta'u waliin fudhatudha Yesuus. Qofaadhuma isaa kan koonatti mul'isedha. Hallelujah. Ganama kana nan jedha amalli moofaan flaashaawotii ta'a. Jireenya addaa min deema. Jireenya haaraa isa Yesuus hin argame. Jireenyi hin caala jedhe Yesuus. Hin caala. Nan kennu kan koo hin caala. Isa hawaasa barbaada. Jireenyi kun eessa argama? Sheekan isinitti hima. Jireenyi kun Kiristoosiin argama. Jireenyi kun lafa inni itti argamu akka jedhee nutti hima. Qorontos Sadarkaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Namatu haaraadha. Uumama haaraadha. Qodaa haaraadha. Nanna haaraadha. Jireenya haaraadha. Inni moofaanoo darbeera. Old covenant fiddee new covenant itti naqin. Seera fiddee ayyaanatti naqin. Inni haaraan qodaa haaraa. Inni moofaan darbeera. Inni moofaan tokkeera. Kakuu haaraan sii fidanii. Jireenya haaraan sii fidanii. Yaada haaraan sii fidanii. Inni moofaan deemeera. Uffati moofaan maqaa Kiristoos Yesuus nurraa haba'u ganama kana. Old moofaa. Haaraa jaallata Waaqayyo. Haaraan moofaa akka inni itti wal keessatti jibbu. Jireenyi inni haaraan kuni fannoo keessa argamanuun jedha sagaleen Waaqayyo. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isattiin biyyi lafaa. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya inni moofaa jechuudha. Jireenya inni moofaa maaliin adeema? Humnaan adeema. Maqaan humna jireenya moofaa adeemsisuu sanaa humna fannoo Yesuus jedhama. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isattiin biyyi lafaa anarraa fannifame. Anis ittiin biyya lafaa irraa fannifame. Sanaan malee waan biraatiin of hin jaju. Jireenyi haaraan eessa argama? Fannoo Yesuus keessa argama. Fannoon Yesuus humna keenya. Fannoon Yesuus nagaa keenya. Fannoon Yesuus jireenya haaraa, burqaa jireenya haaraati. Madda jireenya haaraati. Fannoo Yesuus. Humna fannoo Kiristoos. Fannoon Yesuus lafatti cubbuun koo adabameedha. Fannoon Yesuus lafatti uffanni moofaan narraa ba'eedha. Fannoon Yesuus lafatti seenaa haaraan jalqabameedha. Fannoon Yesuus lafatti seexanni mo'ameedha. Fannoo Yesuus. Fannoo Yesuus isa ittiin jireenya haaraa argadhe. Isa ittiin moofaan anarraa du'e anarraa ba'e. Isaan of hanjaja. Jireenya haaraan fannoo keessa argama. Jireenya haaraan Kiristoos keessa argama. Jireenya haaraan fannoo Kiristoos keessa argama. Jireenya haaraan du'aa ka'uuf du'uu Kiristoos keessa argama. New life. Jireenya haaraa. Isa fannoo kee argamu. Isa Kiristoos kee argamu. Isa du'uuf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessa argame kana. Jireenya haaraa kana. Waaqayyo qofaadhuma isaa arguu barbaada nu keessatti. Qofaadhuma isaa arguu barbaada. Jireenyi kun jireenya mootummaa Waaqayyoo jedhama. Jireenyi kun jireenya bara baraa jedhama. Jireenyi kun jireenya qulqullootaaf kenname jedhama. Jireenyi kun badhaasa tolaa jedhama. Jireenyi kun kennaa tolaa jedhama. Jireenyi nyaatarra hin caalure. Jireenya tamittiin sin dinqusiini.
Jireenya tamittiin sin faarfachiisu siini. Jireenya tamittiin waa'ee jireenyaa gatte. Jireenyi bishaan nyaate. Jireenyi badduu ba'e. Jireenyi daaraa ta'e. Ganamaa galgala stressii kan sitti naqu attamittiin biddeen taare. Isa kana Waaqayyo uumamaa fi iyyuu tola kenna. Arjummaa isaarraa, badhaadhummaa isaarraa irra dhangala'ee Waaqayyo uumamaa fi iyyuu isa kana gad dhangalaasa. Gaaffii gurguddaa 4 gaafata. Dhame gaaffii kana dhaggeeffadhaa. Tokkoffaan jireenyi nyaatarra nanni uffatarra hin caalu. Question. Naa deebisaadha. Lammaffaa ati simbirrootarra hin caaltu. The question of value. Lammaffaa. Sadaffaa isin keessaa dhiphatee yaadda'ee sodaatee barasaatti sa'aatii tokko dabaluu kan danda'u jiraare. Waan gochuu hin dandeenyan sii godheani. Waan eenyuyyuu godhachuu danda'u boossaati jiraare. Gaaffii sadaffaadha. Gaaffii arfaffaan maaliif isaan kana hundumaaf dhiphattare? Naa deebiseedha. Hawaasa gaaffii gaafata. The community of kingdom. Maatii mootummaa Waaqayyoo. Warra of nyaatu, warra jeeja'u, warra harcaa gaaffii gurguddaa 4 gaafata. Hin caaluure. Waaqayyo gooftaan machaa hin caala. Mootummaan isaa hin caala. Sagaleen isaa hin caala. Fannoon Yesuus hin caala. Hallelujah, hin caala. Jireenyi hin caala. Nisa keessa argame hin caala. Hin caaluure. Isa kana hundumaatu gaa'eessa jira, gajjallaa jira jireenya isaanii kee. Isa kana hundumaatu isa dhumaarra jira. Yesuus Kiristoos akka galagashee fidee tokkoffaarra kaa'e ga'a. Tokkoffaarra kaa'e. Mata duree isa jalqabaa godhe Yesuus. Har'as gaaffii nu gaafata Hafuurri Waaqayyoo. Gaaffiidhuma Yesuus hawaasa walitti qabame. Sistema mancaa kee dhufee gaafate kanaanan sagantaa lallaba koo goolaba. Jireenyi inni kenne. Jireenyi inni karaa fannoo mana kee dhufe. Jireenyi isa du'ee du'aa ka'uu koo keessaa argame. Hin caaluure. Ati dhiigaan kanan si bitadhe. Mucaa Waaqayyoo intala Waaqayyoo kan taate lammaffaa hojii fannoo Kiristoosiin kan dhalatte. Hin caaltuure. Uumamarra hin caaltuure. Hin caaltuure. Macha lafarra jiran sanyii uumama Waaqayyo sooru kanarra ati hin caaltuure. Gatii dhiigaati ati. Vaaliyuun kee hin caaluure. Gatiin kee hin caaluure. Hin caaltuure ati. Hin caaltaniisin. Isin keessaa eenyutu sa'aatii 24 dhiphatee of ciree jooree bara isa ani duwwaan kennu irratti 1 hour jedha sa'aatii tokko dabaluu danda'are. Si'a baay'ee rakkinni keenya kennaa tolaa akka kennaatti hin lakkoofnu. Waan Waaqayyo kenne cufti kennaa ayyaanaa jedhama. Kennaa tolaa jedhama. Dafqatu keessan jiru kanaaf vaaliyuutti hin laannu. Humna keetu keessan jiru, investmentii keetu keessan jiru kanaaf vaaliyuutti hin laannu. Nama tokkoof garuu waa'een kee iddoo guddaa qaba. Isatti dhiigeef, isatti fannifameef, isatti waraanameef, isa itti dafqa dhiigaa xuruurfateef garuu dubbiin jireenya keetii it is a serious concern. Waa'een kee Waaqayyoof konsernii cimaadha. Dubbiin jireenya kee Waaqayyoof seriousidha. Dubbiin mana kee, dubbiin biddeen kee,
dubbiin ba'aa kee, dubbiin fayyaa kee, dubbiin galuu kee isa suuyidwee Yesuusiif isa gatii sii baaseef dubbii salphaa miti isaaf. Siif jireenyi salphaadha. Ati vaaliyuun kee na biratti garuu simbirroonni bakkeeyyuu injoyi godhu eebbarka koo gootiraatti hin gashanii seefii tokkoon qabanii an harkaa nyaatu. Ati vaaliyuun kee amma ga'u beektaa na biratti. Dhimmi keessan Waaqayyoo biratti siiriyeesiidha. Dhimmi Waaqayyoo mana keessanitti siiriyeesii haa ta'u. Dhimmi jireenya haaraa kanaa siiriyeesii haa ta'u. Wangeelli Maatiyos jireenya haaraa jedha. Haleluuyaa. Jireenya haaraa, sirna haaraa, uffata haaraa, new garment, new life, new spirit, wayinii haaraa jedha. Haaraa kana gatii isaa eegina duratti qabadhu. Isa alaa tokko fiddee hin dhufin, yaaddoo fiddee hin dhufin, dhiphina fiddee hin dhufin, sodaa fiddee hin dhufin. Enjoy this new life nuun jedha Hafuurri Waaqayyoo galgala kana. Enjoy jechaa jira miti. Iddoo isaa ol kaasi nuun jechaa jira. Duraan dursi mootummaa koo, qajeelummaa koo, jireenya sani kennu isa barbaaddadhu. Inni kaan hundumtuu waan uumamniyyuu enjoy godhuudha. Inni namni dinqifatu warqee isaa, qabeenya isaa, meetii isaa eenyu biyya lafaa kanarraa levelii achievementii Solomoon irra ga'e jaarraa 21ffaarrayyuu kan ga'e hin jiru. Qabeenya isaa doolaariin yoo shallagan iyyuu inniyyuu amma uumama keessaa isa tokko hin taaneef. Kanaaf Waaqayyoo don't worry nuun jedha ganama kana. Hin yaadda'in nuun jedha. Hin sodaatin, hin yaadda'in. Gammadi gooftaa keetti. Waa'een koo ajandaa jalqabaa siif haa ta'u. Waa'een kee ajandaa jalqabaa naa ta'a. Manni koo ajandaa jalqabaa siif haa ta'u. Manni kee ajandaa jalqabaa naa ta'a. Kan Waaqayyoo bishaan nyaachifne, kan Waaqayyoo boollatti nanne, hojii Kiristoos nu hojjete daganne, iddoon aarsaa keenyaa diigame, jilbi keenya nyaatamee dhume, farfannaan arraba keenyarraa bade, aarsaan mana keenyaa fudhatame. Kana jechuun sadarkaan dhimma mootummaa Waaqayyoo critical condition irra jira jechuudha mana keenya keessa. Waldaa